Waraanni bilisummaa Oromoo cibirraan elemoo qilxuu haleellaa humnoota mootummaa irratti fudhatu cimsee itti fufuun himame. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo keessatti waraana mootummaa haleelaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo cibirraa elemoo qilxuu guyyoota lamaan dabran keessatti humnoota mootummaa aanicha keessa jiru haleeluu ibsaniiti jiru. Akka jiraatan aanichaa tokko himutti waraanni bilisummaa Oromoo cibirraa elemoo qilxuu waraana mootummaa naannicha keessaa qulqulleessaa jiru. Akkuma viidiyoo irraa hubatamutti waraanni bilisummaa Oromoo erga injifannoo gonfateen booda naannawa magaalaa Asabootitti dhaaddannoolee dhageessiseen gumaa artistoota Oromoo baasuu fi hoggantoota wareegamanii baasuuf qophii ta'uu himan. Humnoonni mootummaa erga waraana bilisummaa Oromootiin miidhamanii booda kanneen gara magaalaa Asaboot deebi'an hawaasa nagayaa reebuun ari'anii rasaasa jala tumuun shororkaa uumaa jiraachuu jiraataan dubbifne himee jira. Dabaluunis dhaaddannoon waraanni bilisummaa Oromoo cibirraan elemoo qilxuu dhageessisan kanneen erga yaaliin ajjechaa hoggantoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii keessatti taasifamuun dhagahameen booda jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo aanicha keessa sossoo'u yeroo garagaratti humnoota mootummaa sakatta'aa wabootiif bobbaafaman haleeluun baay'ee ajjeesuu fi madeessuu akkasuma meeshaalee lolaa booji'aa turuu ibsaa ture. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo torbee dabree keessa humnoota mootummaa haleeluun 27 ol ajjeesuu ajajaan waraanaa bilisummaa Oromoo godina Harargee lixaa hambisaa seenaa ibsee ture. Kana malees onkololeessa 10 bara 2020 takka waraanni bilisummaa Oromoo aanaa mi'eessoo bakka Jimaa Jaarsoo jaamtee beekamtutti humnoota mootummaa sakatta'aa wabootiif bobbaafaman haleeluun 16 ajjeesuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo ummata saamuun yakka olaanaadha jechuun akeekkachiise. Ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ibsa guyyaa kaleessaa 23 bara 2020 takka baasen waraanni bilisummaa Oromoo akeeka siyaasaa ABO qabatee ummata Oromoo cunqursaa fi saamicha jalaa baasuun rarraga bilisummaan gahuuf dirqama guddaa qabaa jedhe. Gabaasni ummata keessaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessaa nu dhaqqabaa jiru ammoo yakkamtoonni tokko tokko maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhahachuun ummata keenya irratti saamichaa fi doorsisa irraan gahaa jiraachuudha kan jedhe ibsichi. Qaamni yakka kana raawwachaa jiru kamuu kan waraana bilisummaa Oromoo bakka hin buune erga madiinaa kan qabu sadoo mataa isaatiif kan dhaabbate yookiin sirna dhablee waan ta'eef ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo akka tarkaanfii feesisuuf fudhatu hubachiisee jira. Saamichii fi ummata irratti roorrisuun faallaa naamusa waraana bilisummaa Oromoo fi aadaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti balfamaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo wareegama lubbuu kana baasaa jiruufis akeeka eebbifamaa fi hudhaammateeti. Warri gochaa fokkotaa kana raawwatan wareegama waraana bilisummaa Oromoo lubbuu isaa qaalii saba isaaf baasaa jirutti cilee dibuuf akka ta'e beekamuu qaba kan jedhe ibsi waraana bilisummaa Oromoo. Gochaan ummata saamuu itti roorrisuu fi doorsisuun ulaagaa kamiinuu waraana bilisummaa Oromoo biratti kan fudhatama hin qabne jedhe. Waan kana ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo gochaa gosa kanaa raawwatamu taa'ee ilaaluuf obsa kan hin qabne ta'uu ibse. Kanaaf ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo naannoo keessa jirtan keessattis yakkamtoota saamicha ummata irratti geggeessanii fi ummata irratti roorrisan to'achuun akka seeratti dhiheessitan yookiin tarkaanfii feesisu fudhachuun haqa ummata keenyaa eeydan jechuun ajajaan olaanaan ABO waboo